haasaa amansiisan taane haasaa fudhatama hin qabne haasaa kantiibaa magaalaa Amboo goobas uummata kanaan jechuudha balleessinee dhiifama nu godhaa wanta jiru kana booda hin sirreessinaa osoo jetteeni meebii sirraa fudhachuu danda'an soba biraa fidattee dhufteeti maal jettee viidiyoo kana nutu hawaasatti gadi baasee san booda ijoollee kana qorachuu eegallee jedhe bilbila isaanii dhufanii sitti kennaniiti qoradhuu siin jedhanii si bira deemanii karaa mana isaanii galanii ishi isinuu qorachaa jirtu sakatta'iinsa meeqa keessa darbaniit Finfinnee keessatti to'annoo seera jala oolan osoo isin achi jirtanu waanuma homaan beekne sitti fakkaannaa garuu situyyuu konkolaataa dhuunfaadhaan haala mijeensee nama 7 ol erge bar Finfinneetti namni 3 to'atame namni 4 bakka jiru hin beekamu akkasumatti dubbiin kantiibaa magaalaa Amboo jechuudha ati kaasee qorachuu miti ijoollee kaasee himatan dargaggeessa meeqa maqaasaa waan dhaaniif qofa mana hidhaa jiru har'a kanas quba qabna tokko jedhe lammaffaa immoo akka nama kaasee hin beeknetti akka nama garee kana hin beeknetti haasofte manni kan keetii fi manni kan kaasee asii fi asii wal fuuldura galtu soba maaliif barbaachise dhugaan firoo mankuttu viidiyoo qabame immoo ati gadi hin baasne kaaseen poolisii ginda baratii dhufe waraanne Amboo keessatti namichi sun homaan dubbanne namni addaan qabnaan madaasaa hodhatee callisee gale ijoolleen achii dhufte garuu kaasee kophaatti qabanii dabaddabaniit bilbila irraa fudhatanii deeman ammaati ijoollee san adamsaan jirtu hidhuudha jidduudhuma kana isaan viidiyoo kana gadi hin dhiisne uummatatti akkasumatti dubbittiin akkasii ijoolleen kaasee qabdanii tumtanii bilbila irraa fudhattan sun badii hojjettan bilbila maaliif fudhatanii dhiistu qabdanii kaasee akka bofaatitti mataa keessa tumtanii ajjeesuu qabdu ture diina Oromootiin waan ta'eef yoo jiraates Oromoon fayyadu yoo du'es Oromoon miidhuu jechuudha odeeffannoon nuti qabnu immoo kanaadha jechuudha kantiibaa keenya viidiyoo san nutu uummatatti gadi baasee kan jette miidiyaa keessan kam irratti poosti goote moositu keessan nu ergaa ture gobas ati ga'ee mataa keetii kantiibaa bahachuu hin dandeenyedha uummata Amboo madaaltu because magaalaa ati bulchitu tokko keessatti ati hooggantu tokko keessatti dargaggeessi lakkoofsa hin qabne wal ijaaree biyya tokko Liibiyaa yoo godhu ilmaan hiyyeessatti yoo roorrisu laaluun hoogganaa miti ati ga'ee hojii keetii bahachaa hin jirtu uummata saniif hin maltu ati lammaffaa immoo kanaan dura yeroo barsiisotaaf lafti kenname namni barate namni perfeektiin yoo dubbatu dubbiin isaa dhagaamu yoo laalan akkatti ijatti namatti mul'atu nama barate tokko dhabdeeti namicha diinaa ol qabataa jedhamu kana interviidhaaf achi dhiyeessite injijjii tana yoo laalan iyyuu tiksee horii kan namatti fakkaatu kabaja uummata keenyaaf gaayis goobas ati sirumaayyuu gadi baatee jijjiirama dhufe kana faallessuuf dargaggeessi kun wal ijaaree kana hojjetaa ulfa itti wareegnee finnee maal jetta ulfi itti wareegamu situu nutti ma seenaadhaan nutti hin taate nuti hin beeknu Amboon akkamitti akka qabsaa'e akkamitti akka diina qayrra buqqise nuti hin beeknu akka seenatti situu nutti ma ofitti mi akkamitti ofitti mu qabdaa Amboon ulfatti wareege dargaggeessa baay'ee itti harcaase kuni hin maluuf kabajatu malaaf jettee silaa isa barate seeran istiraateejiidhaan hojjisiisaa gaafii dargaggeessi Amboo gaafatu deebisaa wajjin deemta ture misooma Amboo irratti dhimma koolidariidhaan kan wal qabate ijoollee gaafachaa turan bar shabbeetti guuraa turte hanga har'aayyuu mana hidhaa jiru jechuudha yaada addaa nama barateerraa nama qayeen kun akkatti bareedu qaba akkasitti bareedu qaba nama siin jedhu irraan fudhattu dhageenyaan fuute mana hidhaa buuste ati eenyu dhageessaa nama humna qabu nama miidiyaa irratti dhageetti qabu mahayyimee akkasii of jala yaasteerta obbo Hacaaluu Gammachuu akka nama garee kana hin beeknetti raasaa gadi bahee goobas garee 120 kan ijaare siidha manni keetii fi kan kaasee asii fi as wal fuundura bakka itti galtu durasii si beekaane baay'isawee kanaaf Amboon akka sirrooftuuf ajajni Shimallis Abdiisaa irraa kaaratti gadi dhufuu qaba kaadiroon amma jiran hundi buqqaanii wambadoota isaanii kana faana qillinxoo taa'uu qabu namni haaraa dhufuu qaba akkasitti sirraa situuyyuu garee kanatti onnee godhe yoo isaan ilmaan hiyyeessaa tuman yoo isaan dubartoota Oromoo meeqa waraanan barumsa isaanii dhiisanii ijoolleen Amboo yoo baqatan abbaa kanaan jenneeti har'a gadi baatee jijjiirama kana nuti ulfatti wareegnee finne maal finne isa maati nutti himnu hin beekna kanaaf iyyina bar Amboodhaaf kun hin maluu kan jennu kanaaf Amboo New York goona jettanii Liibiyaa gootanii gadi galtoota
haasaa amansiisaa hin taane haasaa fudhatama hin qabne haasaa kantiibaa magaalaa Amboo goobas uummata kanaan jechuudha balleessinee dhiifama nuu hooggansi adda isaa fuula isaa kennee rasaasa fuuldura dhaabbatee nagaa uummata kanaa eegaa ture kashalabbii mandaraatiif jilbeeffata. Kanaaf uummanni keenya olola miidiyaa irra deemu waan hooggansi hin qabne waan seenaa uummanni magaalaa Amboo hin qabne waan magaalaan Amboo hin qabne taappellaa alaa fidanii nutti dhoobuu barbaadan kana cinaatti dhiisee akkuma kaleessaa caasaa nageenyaa ofiisaatti deeggaree hidhachiise uffise hooggansa magaalicha irratti ramadamee jiru faana akkuma kaleessaatti qindoominaan hojjechaa fuulduratti nagaa isaatiif waardiyyaa dhaabbachuutu sarara jiraata. Baay'ee humni uummataa humna guddaadha. Humni uummataa humna hunda caalu. Humna uummataa humna guddaa otoo hin taane akkamitti as geenya nuti humna keenya? Maalis gochuu dandeenya?